Aboo jaamu kanarratti rakkoon ifittummaadhaa tan gartee miseensota mudatte tanaa fi qondaalota mudatte walumaan nu mudatte tana oguun laalu xiiqii keessa seenee jaartichaadhaa wajjin xiiqii keessan seeniniin jaayyeetiniin harka baase laagaan tiyyalleen hin toltu waan jette Oromoon mixaaxatti gurra godhan jettee beeyta. Mixaaxatti gurra godhuun gartee waan bu'aa hin qabne ani makka yaada kiyyaatitti olola jaarmayaa diiguudhaaf murtaa'ee olii gadi dhufe kana irra dhaabbadhee yoon kaniin haasa'u taate yaada waa xiqqashoo kaniin qabuun ibsadha jechuudhaaf. Wanni ta'uu qabnu wanni beekuu qabu manni Oromoodha. Qabsoon baranaa akkisiin tataate namuutuu numa beeka jeetiin manaa osoo deemu dur waan jechuu turanii dur qabsoon baaburaa kaanni koraa kaanni bu'aa jechaa turanii. Amma immoo baaburri zabanaa sanii waan na fakkaatu nama fe'ee deemu buusee akka waan qullaa moora galuu deemu haala saniitu mul'achaa jira. Namni ni beeka jeetiin abdadhaa. Eessattiin deema baabura osoo oofanii diinatti hin gallunu bakka itti deemu namoonni harkaa ni dhagaya. Oromoonis ta durii miti ija qabdi. Ija gurra akka qabdu abdiin qaba. Waan ta'uuf fiitan hin taaneef namni tolchee bareechee beeka dhaloonni amma. Saniifuu namni hogguunii fi waan takkaan baafachuu ka'e waa meeqa sitti maxxansaa beekta. Ani biyya tana keessaa eegaan dhufe waa hedduun arge osoon biyya baqattummaa rakkoon arge san keessatti waan hojjechaa turre san achitti waan takkan argin biyya tana eegaan dhufe dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduudhaan arge. Namoonni hawaasuma haa ta'u, miseensuma haa ta'u, hooggantootuma haa ta'u, qabsaa'otuma haa jennu. Yoo qamisa kaayyatanii deemanii afaan mi'eeffatee deeme namni qabsaa'umatti si beeka. Garuu immoo waan namni Oromoodhaa addaan baafachuu qabu gadi fageenyaan kaayoo fi nama. Kaayoon adda bilisummaa Oromoodhaa galman geenye waan barbaadduun harkanne. Qabsoon bilisummaa Oromoo daggala jirti mallee namuu ni beeka. Daggala ka jiru ijoollee Oromoo tan gartee rakkoo fi gidiraa saba isiidhaa dadhabdee baate. Isaaniif galanni haa gahu. Galanni warra wareegama hagana hin jenne kafalaa jiru. Lubbuu qaalii deebii hin qabne kanneen isaaniif haa ta'u. Wanni nu usisiise waan biraatii miti. Wallaalaa miti. Ijoolluma lubbuu qaalii kannitee wareega kannaa jirtu san wahuma ittiin sharafnu dhabneeti onneen teenya isaan duratti hamtuu nu dubbachuu hin dandeessu jenneeti malee ni beeyna bakka irraa kaatee bakka itti dhuftee dhiiroo eessa jiran gaafa nuti ijoollummaadhaan amata 10 eegallee osoo waan takkallee waa'ee qabsoo kanaa gartee silaa heera itti nama barsiisanuu osoo ni fi hin gahin yoo ifirra dhaabee laalu qabsoo bilisummaa Oromoo tana osoo daleeyneeti sumaa fiduu hin geenyerraa gaafa ijoollummaadhaa kan waa daleeynee fiduu hin gahin dumucoo ganda keessa deemnee guuruudhaan eegalle. Dumucoo ganda keessa deemnee dumucoo biddeenaa akka nama ifii barbaaduutitti itti as guddannee osoo tokko lama sadii lafa tarsiisaa dandeenyu tarsiisaa qabsoon ittis guddannee ittis ifarree daleeynee waan dandeenyu bira dhaabbachuudhaan yaadaa fi gartee humna qabnuunis
aarsaa goonee itti biyya tana as keenye garuummoo waan akka ammaa kana nagarra. Yoo jireenya bareedaa namni jiraachaa biyya alaa taa'ee rakkoo fi gidiraa ijoollee lubbuu qaalii kan nu jirtu sana ogguu takka wal nyaachisanii yaaboo yoo dubbanne waa hedduu dhaabbata. Yoo dubbanne waa hedduu dhaabbata. Eeguma jarri kun eegale. Kichuu meeqa dhabnesa waraana bilisummaa Oromoodha. Ifi ammas maaliif dhabne? Akkamitti dhabne hoo? Maaltu nu dhorke hoo ijoollee san jennee yoo wal gaafannu taate namni tilmaamee ni beeka. Ijoollee kichuu san asii dura dhabnee hin beeknu. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti yoo rabbii keenya biraan taate kichuu arraa sababii isaaniitiin dhabne kana dhabnee hin beeknu. Wanni ijoolleen itti wal nyaatte sababii isaaniiti. Oromoon waan jettu namni dur namni oguun bufaana laalan jettee inumaa silaa toleetuma jiraateehu warra gartee faantii isaaniitilleen Oromoodhaan tolin. Faantii isaaniitilleen Oromoodhaaf hin tolin. Osoo toleetumaa jiraateehu garuu immoo faantasaatii wajjiniin osoo sirbu hammeenya isaa nama dirretti ifbaase wanirraa kan achuma dhiifna dubbachuu hin dandeenyu wanni nuti dubbachuu hin dandeenyeef silaa waan je'amuu qabu jechuu nu dhorke jaalalaa fi kabajaa loltuu bilisummaa Oromootiif qabnuutu nu dhorke silaa xiiqii meeqa keessa gallee ni dubbanna waan ta'anis gadi baafnee waan hundaas silaa ni ibsina garuu immoo seenaa godaannisaa taatee haftu ololli qaruu naman geessu ololuurra hojiidhaan mul'achuudhaatu irra caala janneeti. Hojii mul'iftaniiti jiraadhaan mallee ni jiraattani. Isin wajjin haa jiraatu. Wanni isin wajji jiraatus haqaa fi ayyaana Oromtichaati isin wajji jiraatu. Namni haqara dhaabbatu hin kufu. Ganuutti hin jirtan. Saamutti hin jirtan. Bikka barbaaddaniin dhaqutti hin jirtan. Waan isin irra dhaabbattanii qabsaawaa jirtaniitiitu haqa dhugaadhaan hundeeffama ganamaa akka har'a kabajaa jirruu sanirra dhaabbattanii hojjechaa jirtan waan taateef ayyaanni Oromtichaa isin wajjin haa jiraatu kabajaan Oromoodhaa jaalalti jaallummaadhaa isin wajjiniin haa jiraattu obboleeyyan kiyya qaalii fi gaggaarii warroonni arra garee qara iimoodhaatiin haa ta'u telegiraamiidhaa fi gartee gosaa biraan bakka iyyuu arra ayyaana kabajachaa jirtan ayyaana gammachuudhaa isiniif haa ta'u barri bara milkiidhaa isiniif haa ta'u isin wajjin haa jiraatu tokkummaa keessan cimfadhaa bakka jirtanirraa qabsoon adda bilisummaa Oromoo takkittuma isiin qabdu tan ganama gartee hundeeffama arra akka kabajaa jirru kana guyya isiin gad dhaabbatti sanirra dhaabbattanii kabajachaa jirtanii isin wajjin haa jiraatu Oromoonis akka gartee Oromoon jette ilma dhalate dhagaan irran taa'uu ni guddata jettee saniiti. Galmanuma keessi qabsoon bilisummaa Oromootis takkittii tana jala muraadhaati beeka wanni isiin galma ittiin geessus urree haqaa akka arra irra dhaabbattanii falmachaa jirtanii tan tabiraatii miti. Tan akka arra irra dhaabbattanii falmachaa jirtanii tan bitamtee karaarraa achiin malatti baasanii miti. Tan daandii haqaa tan ganama tana jaanii itti agarsiisan. Maal taabeellaa miti wahuma fadhan duubaan sitti haa maxxansanii akka jette Oromoon hamtitiniis karaa duubaa eegudduunii fi eegeenii fi hamitti karaa duubaa jette duubuma akkamatti gubbaan qaarsaatii itti dhiisaa gurran kanneen naamixaaxaafis gurran tolchinaadhaati haa ololtu namni tokko silaa namni sabaaf dhaabbate tokko namni yoom namni waa jaaru namni qalee jaala jedhe tokko qilleensa rabbee yoom nama namatti ololuu dhaqaba maqaa hukaasuun qabu hamtuun dhuftus keessaan fixataa akkuma aadaa Oromootii fi heera adda bilisummaa Oromoo durii sanitti keessaan fixataa namni arra nin jaaladha adda bilisummaa Oromoodha tolchee bareechee lafeeti jarra isaaniin jaaladha lafeeti jarra qabsootii yaan jaaladha qabsoon tan saba bal'aa kanaati saba bal'aa hin sharafamne hin daddaayine kanaati
akka lubbuuti jarra caalchiseetiin jaaladha. Waan ta'eef waraana bilisummaa Oromootis akkasumattiin jaaladha. Hooggansa isaatis akkasumattiin jaaladha. Hanqa absoo tanaa fi heera addi bilisummaa Oromoo isaa dura tattaraartee hundeessitee lafa keeyse san hangan jallifnetti akkasumattiin jaaladha. Garuu immoo gaafa heerri san jallatee natti dhufte gudeeda kanin gudeeda isaatirraa beekuu hin beeku jechuudhaan ibiiqa gudeeda kiyyarraa beekuu hin beeku maaliif hundarra santunatti as aana wanni tun waan laaftuu miti waan saba miliyeenota meeqaan lakkaa'amuu kanaati. Waan taateef obboleeyyan kiyya waan tana waan taatan jabaachuudha nama barbaachisa. Murannoo nama barbaachisa. Muranneeti jabaanneeti irra aantanii jirtan. Miidiyaa walabummaatis akkasuma caalaa jabaataa gaafni seenaa isaaniitii fi waan isaanii gaddiinee dubbannu ni dhufa. Arraa miti garuu wanni hin dubbanneef jaalala waraana loltuu bilisummaa Oromootii qabnuuf jecha dhoofannee teenyaaf maaliif dhagaan lubbuu qaalii kannaniiti dhagaa boraafatanii rafanii quncee mukaa sollooffataa nyaatuun bakka waan nyaatan dhabanitti saba kanaaf jecha beekaan meeqa hayyuun meeqa barataan meeqa kan gartee digirii meeqa qabuutuutu arra dhagaa boraafatee ciisaa jira kasilaa biyya bulchuu danda'u. Sani warri gartee yoo rabbii keenya biraan taane yoo rabbii keenya biraan taate arda deebi'ee yoo ni biifi gadi laalte mana ifii keessaa hujii gari yoo laalte waan mana keessaa fuun tolle takka gartee sabattiin gadi bahan jechuudha. Yoom namni waa jaaru miidiyaa irratti ol bahee waa dubbachuu hamtuu dubbachuu dhaqqabu. Namni waa jaaru yoo hamtuu godhanillee rigateeti usee deemee waan tolchu tolchaa maaltu mul'ataaf xurree tanaan mul'ataa fi xurree tana yoomiin tolchee diriirsee galmaan ga'e yaada malee yoomi ifittummaa dhaqqaba yoom if ji'ee takkaa ol deebi'ee rafa deeyni dhugaa dhiirti dhugaa kahaati deeyse kan gartee gudeeta Oromtichaa kan gartee dhiiga Oromtichaa gugurraatti aayyoo santu duraa mul'ata tadhabee fi talolwaa jirtu santu duraa mul'ata. Yoom miidiyaa irra taa'ee wanni godhu halkan siree irra boraafatee siree meeqa jijjiirratee rafee ganama gabbee miidiyaa irratti ol ba'ee uummata Oromoo kaanii fi kaanitti taabeellaa dha'uu yoom dhaqqaba qabsaawaan. Saniifuu nama akkasii waan itti laaltan isinuu ni beektan gaa ani waaniin isiniin jedhuun qabu nutuu liqimsineetu musnee deemaa jirra umaatii keessa hin galinaa. Insha Allah bilisummaan ni dhufti dhiiga ilmaan isiidhaatiin qabsoon tanamaatii miti tasabaatii hin deebinu galmaan geenye itti wareegamna nuti wareegamnu ilmaan itti dabarsina tana dhaadachaatuma deemna arrallee borullee if boodan deebinu jechi namaa if boodan hin deebisu hojiidhaan mul'isaa jirtanii hojumaan itti mul'ifnu uummata akka dantaan qabaatinaa fi isinii achi roobe saniifuu bar uni jaaladdu jira gootootan Oromoodhaa warra gadi bahee rasaasa dubartiileen akka diinaa wajjin akka dhukaastee diina ajjeesuu dandeessu warratti agarsiise faadha maqaa isii warra xureessuu barbaadu bar. Saniifuu dubartiin Oromoo akka loltee lolchiisuu dandeessu warratti agarsiise. Sani isinirra ture dhiqee keessaa sin seenina gammachuun dhaggeeffadhaa ayyaanni keessan ayyaana injifannoo ayyaana gammachuu ayyaana murtiin haqaa isinii irratti murto'ee chaabbaan haqaa isiniitti dhawame isiniif haa ta'u milkaawaa bakka bakka jirtanitti deeraa ta'esan haa gootu mirgi keessan isiniif haa mul'atu milkaawaa milkii duniyaa fi aakiraadhaa milkaawaa galatoomaa nagayaan naa jiraadhaa ayyaana gaarii qabaadhaa Oromoo fi Oromiyaan bilisoomti waraana bilisummaa Oromootis malaayikaa wajjinaa jiraattu malaayikaan isaanii wajjin haa loltu. Rabbiin tokkichi injifannoodhaan bobbookisaa nuuf haa galanii haa isaan qabna nutini insha Allah arrallee borullee Amen.